Jimmaa kallattii kababaatti kan argamu masaraan Abbaa Jifaar bara 1870tti ijaaramee xumurame. Har'a umurii waggaa 145 qabaa kan jedhamu masaraan kun alas lafa hektaara 12 irratti manneetii biroo 120 waliin ijaaramus ammatti garuu qabiyyeen dallaa isaa gara hektaara 2 gaditti gadi bu'ee manneen 120 alasii keessaa danuunis jiganii 4 qofaan ijaajjiitti hafanii mul'atu. Armaan durasii suphaa dhabuun miidhaan irra ga'uun kan himamu masaraan Abbaa Jifaar guddichi dhiyeenya kana suphii isaaf gaggeeffamaa turellee yeroof dhaabamee jira. Kibruu Tasfaayee daawwachiisaa masaraa Abbaa Jifaari. Haaromsi hamma 2012 ti dura ture xiqqoo sadarkaa isaa kan eeggate sirriitti qoratamee miti kan godhamaa ture. Akkuma silaa isiniif ibse 1985 baargamoo komborsaatoo fayyadamanii isiniin jedheera. Taansuudhaan 94 mooraan isaa kunillee naanna'ee ture. 2002 aga ta'e nooraa simmintoo kan afaa suphanii turanii. 2005 hamma 6 ammas godhamee ture. Inni illee masjiidni sun akka jigu taasisee jira. Dhoqqeen bilchaanne fayyadamanii masjiidni jigeeti kan nama addaa jiru jechuudha. Taansuudhaan 2007 hamma 10ti ejensii manneetii Oromiyaatu fudhatee ture. Jarri illee manni kun duubatti deebisuudhaaf nu rakkisaa diignee lafaa kaafnee ijaarraa jennaan hambaan hin diigamu. Haaraa lafaa kaasanii ijaaruun hin danda'amu jedhamee jarri dhaabsifaman. Achiin abbaan taayitaa eegumsaa hambawwan federaalaa imbaasii Ameerikaa waliin ta'anii manni kun qoratamee gara haaromsaatti akka galamu taasifame. Ta'us imbaasiin Ameerikaa sababa koronaatiin hojii amma ta'e jalqabee kan inni dhiisee bahe. Sanaan booda waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa magaalaa wajjin ta'anii aga ta'e deemsisaa turanii. Ta'us bifa yaadameen deemuu hin dandeenye 2014tti kontiraaktara dhuunfaatiif kenname. Innis bifa yaadame bifa jedhame sanaan xumuruus hin dandeenye. Lammaffaa mooraan isaas sirriitti haaromfamuu qaba. Hundeedhaan sirriitti qoratamee haaromfamuu qaba kan jedhuun kontiraaktarri sun illee dhaabsifamee qorannoon amma gadi fageenyaan godhamee gara hojiitti illee galamuudhaaf jedhameeti kan inni jiru jechuudha. Kibruun keessumaa haga bara 2012tti suphaawwan taasifamaa turan faayidaa isaaniirraa miidhaa isaaniitu aalcha ture jedhe. Dargaggoo Khalid Abdurrahman yeroo jalqabaatiif masaraa kana daawwachuu dubbata. Akkaataan masaraan kun itti jiru akka kanaan seene nuti. Wanni jiru muktina toonatoo kana keessatti arginaas hin yaadne nuti. Hogguuniif akkana daawwannaa kana haasofnee dhufneef hogguuniif manatti deebine waan irraa himnu keessatti bakka inni akkana itti cabee jiru bakka inni rakkatee jiru kana maal irraa himna jennee kan nuti keessaa qalbii keenya nu cabee dhiifnetu jira jechuudha. Abdoo Kadiris yeroo lammataatiif hiriyoota isaa waliin ganda jireen dhufe. Kana dura illee qabameera jedhee yaadu hamma garuu akka itti karoorfamee akka itti hojjetamaa jirutti kana caalaa kunuunfamee eegamee dhaloota boriitiif akka inni darbutti sirriitti kunuunfamee eegamee dabarfamuu qaban jedha. Obbo Ismaa'eel Suleemaan itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Jimmaa suphii kanaan dura masaraa Abbaa Jifaariif taasifame hedduu isaa qorannoon hanqatu ta'us kufuurraa hambisaniiru jedhu. Eenyas hojiin suphaa kennamee ture kan adda citee fi qorannoo gad fagoo gaggeessuuf ta'u VOA'tti himanii jiran. Ijoo geejjiitiin innaa ilaalamu qorannoo gadi fagoo akka barbaadu. Suphaa fi haaromsa amma kennine kanaanii masaraa kana tursiisuun rakkoo akka ta'e ogeessaan kan qoratame jechuudha. Kanaaf maal inni kan yaadame akka naannoottis akka federaalaattis ogeeyyiin boolirraa bobbahan dhufaniiti qorannoo gadi fageenya qabu akka gaggeessan godhame qorannoo gaggeeffame sanaan lafa isaaniirraa kaasee ibin daandiin naannoo sanarra jirullee kan konkolaataan irra deemullee dhiibbaan irratti fiduu danda'u. Hawaasumtiin illee ammam irratti siquu akka qabuu fi ammam irraa fagaachuu akka qabu waggaa hedduu tursiisuudhaaf maal godhamu akka qabu gadi fageenyaan qorannoon gaggeeffameera jechuudha. Yeroo ammaa bifa haaraadhaan karaa mootummaa federaalaatiin suphaasaa gaggeessuudhaaf qorannoon kan taasifame ta'uu isaati jechuudha. Obbo Ismaa'eel suphii mootummaa federaalaatiin raawwatamaa jedhan kun ji'a tokko haga ji'a lamaa jidduutti kan jalqabamu ta'uu tilmaamanii masaraan kun bu'uura seena qabeessummaan isaa akka hin tuqamnee fi of eeggannoon gahaan taasifamaa jiran. Masaraa Jimma ganda jireen jiru kana kan ijaarsisan mootiin Yerosii Abbaa Jifaar Abbaa Gomol Abbaa Booqaa Jimma waggaa 55f kan bulchan yoo ta'an bara 1850 haga bara 1926 kan jiraatan ta'uu seenaan isaanii ni hima. Akka waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Jimmaa jedhutti sibiila baaxii manaa fi qolattuu bakakkaatiin ala sibiilonnii fi mukkeen ijaarsaa masaraa kanaaf oolan marti isaaniitu asuma Jimmatti kan qophaa'anidha.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit jireenitti kan argamu masaraa Abbaa Jifaar irraa.